Mube. Sagaleen kee hin jira bar. Adara gaafii kau naa godhu shi like waanuma Maaliif waan naan taane irra maaliif isin miti koo anaa wajjin jiraatu kana maaliif waan obboleettii keenya obboleettii keenya geeffannu hin fixaa wal ofaan naa deebista abshir maa yoo heerumessa ko nama biraa yoo dudubbee koo yoo jiraate sa ummanni kun borna taazaba ko na ilaala ko rabbi dana danazaa koo habaasu bakka ani waan akkanaa kaayyoo kanaa hin qabu ani okay ጭራሽ የለኝም ምን እንደዚህ አይነት ሐሳብ so amma namni kun atun tamma gaafa yaadu duraan gaa hawaasi sin hin beeku namni sin hin beeku dhugaadha duraan miidhamaa turtee miidhama kee rabbi sin argaa uummatis argee jira amma dhuguma mucaan kun lammata yookaan abbaan manaa kee kun dhuguma hawaasa kana dura taa'ee akkanatti si kadhatee hawaasi si kadhatee dhuguma kana booddee injiilu atuma dhuguma namni kun amalasaa waggaa kudhanii argee anatu beeka injiilu waggaa kudhanii taa'ee anatu argee mo akkasumatti isuma jibbitee ka jiru isuma jibbitee hojii isaa jibbee tagbaariidhaan waan agarsiise jira waan argee bidda kootiin argee ilaalee dhiisee baheef hin qaba'ani atauga amma gaani mo gaafii tokko sii qaba ishi hawaasi kun lega warra miidiyaati namnoonni kun hundum hawaasi kun na wajjin jiraatu ko hawaasi kun na wajjin jiraatu gargaarraa si duuka jirra jedhe malee mana keessa dhaqee galee na wajjin hin jiraatu dhaamsa tokko sitti maargeeffadhu amma fakkeenyaa fi imbeetta nu uummata Oromooti Oromoon biyyatti dhugaa rabbi abbaan keenya haadha keenya reebanii yoo barbaanne obboleetti keenya reebnee moggaa hedduu wajjin jiraatanii majaalaa wajjin jiraatu kana jechuun jaalala hin jiru jechuu miti dhugaan hin jiran namni haadhi isaa abbaa isaa irreebin guddate hin jiru hundi keenya aadaa akkasii qabna narratti baganaa ba'ama oiga dhaggeeffadhu obboleetti keenya so atamma atis abbaa fi haadha qabda inni illee abbaa fi haadha qaba soddaa qabdu aankilii qabdu firoota qabdu maal isiniin jedhu am okay isaan umtama maatiin keessa maatiin jedhu akka ani beeku ana akka inni mataa isaa dubbatu duraan yeroo inni natti dubbatu maatii kootti qanii tokko baqadheen beeka haadha ishi yoo maatiin keessa waliin fidan amma maatiin keessa maal isiniin jedhu kudhan fayyaa miidhamee dhukkubsadheen bahee bakka amma immoo baheera miti namni eemee giddiidhaan ilaali obboleetti keenya dhaggeeffadhu ilaali jaalalaani dhugaan sin jedhu bala jaalalaani namni nama jaalala fayyuu hin danda'u unkaan isaa nama biraayyuu gonkumaan hin barbaadu isinimti borna taasifamu rakina qabu warra amma jechuun nuni wanti kun by the way seeraan illee nu yakkisuu danda'a beekta miti gaa'ela gidduu seenanii araarsa fakkate waan miidiyaa kanaa hin amanu bara boruma isimaan illee seerri si gaafachuu danda'a isallee waan baay'eetu jira waan bara kanaa hin amantu ana komaa ana tokkoffaa isin nama nikaa walii wajjin qabdanidha nama seeraan wal fuutanidha seerri illee ni ilaala kana bara sahabat jirraa hocamite ko dubbiin kun gara seeraan deemuu danda'a si gale seerri gargar sin baasuu danda'a gargar wal sin deebisuu danda'a akka amma sirraa hoccinu kana duwwaan se'in maatiitu jira bar akaakayyuu keessatu jira bar akkoo kee jira bar haadha kee jira isin soddaadha bar sanallee yaada keessa galcha nu adarraa hoccu malee ilaaleera ani wanta hunda gara kootiin ani ilaaleera waggaa 10 fayyaa taa'ee ilaaleera bakka onneen koo madaa'eera ijaan waan ilaalee bakka namni kun ijaan waan na agarsiisa Marcos yoo dhimmi jara kana ifama Marcos wadaan jikote dhimmi jara kana yoo gadi bu'ee laalamu ta'e waan innis naan jedhe waan isiin naan jedhe gadi baasuu dandeenya tokko an isinitti meera dhimmi jara akka jarri matan sana yoo ta'e rabbi jara argaa dhimma jajjabaatu jira rabbi hafaradu rabbi tokkichi hafaradu wallahi billahi rabbi hafaradu nuti qaba daraseera wallahi hafaradu nuti qaba bishi dhimma jajjabaa quraan dhaga'u tolle jira gidduu jira waan sana immoo namichi pirezidaantiin Ameerikaa tokko giiftii koo dhimma obboleettii keenyaa kana irratti dhiigni dhangalaanaan rakkoo wayii qaqqabnaan itti gaafatamaan obboleettii keenya haadha manaa namni beeku oggaa godhan kan waliin jiraatan osoo seeraa fi heera amantaatiinis ta'ee seera mootummaatiin hiikuu hin mirkaneessin obboleettiin keenya kun dhiira kan biraati wajjin magaalaa Finfinnee keessatti kach goonee qabannee jirra footoo kaafadha kuno erga Saawud Arabiyaadhaa galtee amata 2 guutuu jireenya keenya jijjiira jedhee obboleessi keenya gara Saawud Arabiyaatti ergeen booda Saawud Arabiyaan ettee bifasii ijoollummaa fi bifasii durii sana erga
انتنا جت ججرتين بودا بفا براتين وتو أبا مناسي أبا المولما كن بيكين مقالا في النيكي ستي مجا خنا ولين أكستر راتتي مجا كن سبا كمين وتو أبا برباري ستو اتقافة ما جرين كان ديقو في والله كو خناتي كنولا أبا مواتك شوبي ميتي جنني ميتي كنا نمني دوبا مجا خنا جرو تقفا مجا خنا هذا منانا ما كستا مچوجا چون إلى لا هندي كسني وري توبا كسي جرتارو چون بوريفو كانا اچتين جرو دبه isa kana isitu maxxanfatte sini galee isitu maxxanfatte garuu yeroo dhuftee dhiyaattu maal jette xiiqiidha jedheetan malee hin beekuuni nan beekuuni jette footoon kun footoo malee kuni asabiraan qabu amma nuti la tokkofa alrada mallattoo magasti qoy follow godha ila mube waa'ee siinun galtu kana booda mallattoo idoo alradaa kana tuqaamee jabaadhaati kuma dhibba ogale mubeen kuma dhibba jaha badhaafama mallattoo idoo alradaa kana tuqaa hundumti keessanuu galatooma warra gastiira jirullee ila dhageeffadha baqqino inaafisuuf ani mibbaan gareella kana hunda morma jala lixxee dhunguudhaan gaggabsaa hin danda'amu kanaafi maal goona seetan ila ani waan tokko laala waa'ee abrish miti amma bar ijoollee babbareedduu sana qabdi ijoollee lama tokko guddaadha tokko xinnaadha mucaan sun inni guddaan mucaa si daa'ima isa daa'ima dhiira lama qabu isa dhiiraa si bicuu eeguu jedheen inni dhiiraa barumsa dhiise mana ta'a abbaan daa'ima kana ammoo mana murtii keessa hojjetaa birrii 5,000 damoosni isaa kiraa manaa 2,000 kaffalaa 3,000 akka ta'eetiyyuu ijoollee isaa jiraachifataa ture ammasiin biyya alaatii dhuftee anchi uffatuma bittee fiduuf ijoollee keetii min ማለት ነው ጭኒንፈቴ ደስ ኦፕሬሽን ያንደስ ብሮ ኦፕሬሽን ይስተው ነው ምሩኩ አምቲ ቦ አከሚት ኢልሞ ሲዱፍቴ ላል ዴቢቴ ቢየቲ ኢራ ማቹር ይደርሳል እኮ ወላሂ እንቀቀባበር አከሚት ያብርሽን ይወጥሬፈቴ አንኮ ከለስ እንገዳ ኡመታ ኩደሜ ከፉንረት ዋዳ ገለ ኮቱ ኢጆሌ ከላሊቲ ዋንጅሩ ኢንስሬስና እንቱረን ዱፈ ኢኑፈት ጆሌ ሲለላሉ ሪድፍቴ ሶ ከነይቱ namichi obboleettii keenya kan jaallate yoo jaallatee jiraateef waan ta'e hojjeteera rabbi qajeelchuu itti qaraa quraanas taatu garuu amma maal goona seetan obboleessa keenya kan infuusifnaan siniin jedhaara akkamittettu yoo barbaadan infuusifna yookiin immoo haadhaaf abbaa qabdaa yookiin maatii qabdaa nama ijoollee kee bira kaachuu dandeessu abrish meenatti qaba fuudha jedhami namuutti garwaan fuudha jedhami namuutti eessa jiru maatiin kee deebii eessa jiru maatiin kee jimmaa kunoo bakka ijoolleen kee maatii kee bira sii taa'uu danda'u tu haalli sii mijatee biyya alaa si baafne sii fuudhanii sii guddisuu danda'u kunoo maatii kee injiraay bakka bataam ariif elaa ijoo nama 9,100 kun obboleessa keenya kana paaspoortii yoon qabaanne jimmaan dhufne anas chokkaa'ee nan baasaa fi ijoollee warra biyya alaatti nama ergan nan kadhatu inni jeesin hin ergina biyya alaatti ergina maal jettu sin dhaqee yaada lagatee ijoollee isaa guddifatu innis maal jettu yaa jamaa yaadichi sirriidha mucaan kun paaspoortii isin urka jira waan ta'eef bakka isaa biyyatti nagaama sagaleen kan jechita abu soori isa dubbatu mee biyya alaa baafne dhaara yaadatti kennaa warra gastiirra jabaadhaa angama kootiin viizaa nan fidan jedhan gara kana yoo dhufuu barbaade gara Suudi Arabiyaa. Thank you abi obboleessa kiyya yaada kennadhaa itti fufnaa yaada keenya yalla yaadichi sirriidha. namni dubbata gaariidha tokko. waanuma ajaa'ibaati malee kun yaada kennachuun barbaadu. Bakka qaba. Abdi. Yeeyyee. Tokkummaa. Dubbaddayyee. Yoo sagaleen kun dhagaa maaraate dhiifama naa godhaa dabaree naa kennaa yeroo hunda naa sa'u. Obboleessa keenya Dubaay deemuu barbaadda moo Saawudii deemuu barbaadda? Filadhu tokko. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan intalattiin gara Dubaay dhufaa jirti waan ta'eef Abdii Geetachoo Abbabee intalattiin kun eerpoortiitti akka nuu qabantu borbaati guyyaa borii baarti la. Har'a riippoortii godhamee paaspoortiin siin harka waan ta'eef ani nan ergaa deeninnetitti kennamee ilmoo lama gattee akkasiin sochootee achi keessaa hin baanetti eerpoortiitti akka riippoortii godhamee mucaan kun to'annoo jala ooltu. Mubeekoo akkana miti. Tokko mubeekoo qoy dhiifama guddaa caalaa isaa beekee miti. Afwan.
Dubaay miti yoo barbaadde Ameerikaa deemtu mirga siiti. Wanjala hojjette hin qabdu namni seeraan isii himate hin jiru waan ta'eef eerpoortiitti isii qabsiisuun hin danda'amu tokkodha. Maaliif garuu kan nuti gochuu dandeenyu akka ilmoo nama barate tokkotti nama gurguddaa tokkotti isii irratti hojjechuu hin taane obboleessa keenya kana irratti hojjechuudha. Maal goone obboleessa keenya kana gargaaru. Isii yoo barbaadde Awurooppaa dhaqxu barbaadde Keeniyaa dhaqxu barbaadde Bujumburaa dhaqxu nun galchuun garuu obboleessa keenya kana akkamitti biyyaa baafna akkamitti gargaarra irratti yaada kennana. Thank you. Ishi Saudi mo Dubai na obboleessa keenya. Saudi. Eessa dalagatta? Saudi deemta? Bakka si jettanii naqa. Saudi hawwita moo Dubai na Sabraddiin inboxinaa barreessaartu kottaa gastii galaa nama tokko sin jalaa buusna. Bakka wayyu suutuu beeka kana lamman. Ayyee abdi Dubai yoo dhufe wayya moo Dubai ni visa kaampaaniiti yoo dhufe kaampaanii keessa danda'ee hojjetu. Ana akka yaada kootuutti Dubaayin sirriitti hin beeka. Dubaayinis nan beeka Saawudii sirriitti hin beeka. Kanaafuu maal goona seetan Dubaayin hin ta'u mucaa kana. Saawudii wayya. Saawudii wayyaa fi Abu Saawud achi jira, Abdiyyeen achi jira, ijoolleen riyoonni koos achi jiru waan ta'eef badoo keessa dhaqee gaala isa eegu. Magaalaa keessa ta'ee hojii wayii ajiraatuu fi Saawudii Arabiyaa wayyaaf isa immoo haala mijeessinaaf. Kanaafuu Saawudii wayyaa akkamittiin gara Saawudiitti ergina kan jedhu irratti haasofnu yaa jamaata. By the way. Haasawuun wee. Ase. Ani kadhaani waa tokko hin barbaachisu. Ani keessi koo nama da'eera bakka ani amma mataa gara mataa kootti na deema. Mataan koo akka tokko na jeeqaara. Lamni maaliif yoo jedhee amma san daddabalee dubbadhu uummata tana hariimi xiqqoo wajjin mana sana dhaqee jiraatu. Ana musliimaa tokkittiidha. Ani wanta afaanuma isaa hin danda'an onneen koo na cabeera nama daa'eera yoo fagaadhee ilmoo kootiif jiraadhee yaa uummata Oromoo yoo jiraadhee ilmoo koo yoo jiraachifadhee yoo du'i bakka asitti sifannis na du'i yoo jettan nan du'a waan jettan nan jedha nan deebi'u ani manuma sanatti hin deebi'u bakka yoo du'a ta'e nan du'ashi bakka akka barbaadan ምናገረው ነገር ራሱ ጠፍቶብኛል በቃ እኔ አልችልም Waanti kun jechuun hin danda'u. Ilmoo kootiif jiraadhaas. Bakka ishee jiraadhu bakka lama. Uummata keenya kabajamu. Annan jarjara silaan jarjara sanaan jettu. Erga siinii lakkii giddiin hin jiru. Kadhannee dadhabneerra. Suurri dubartii tokko immoo ilmoo kootiif hin jiraadha jettu lakki hin jiraatini isaa wajjin malee jechuun danda'amu. Hin guddifata. Hin jiraadhu. Lakkiin guddifadhu guddifattu hoo jedhe akennuuf hin jedhan gara kootiin fixeeraan dantaa keessan hangara kootiin dubbichi ani immoo yaadan qaba jedhu waan barbaade namni 1700 kuni waan isinitti jirtu waan inni itti jiru isaaniif rabbitu beeka dhiira ta'ee qobaasaa ilmoo guddisaa ture isinis ilmoo isii guddifachuu jettee biyyaa baateetti biyya ormaa keessatti rakkataa turteetti amma wanti beekamuu qabu yaa jamaa ijoollee kana gidduu haadha manaa fi abbaa manaa qofa miti isaan ijoolleetu gidduutti rakkataa sagalee deebisu cufaka kanaaf ijoollee kana gidduu ijoollee lamatu jira ijoolleen lamaan kun sababa ijoollee kanaa rakkachuu dandeetti ani ilaa dhiifama naa godhaati namni wayii duuba obboleettii keenya kanaa akka jiru natti mul'ata keessoo kooti. Maaltu akka deemaa jiru hin beeku garuu akka yaada kootiitti akka wallaalummaa kootiitti yoo danda'ame ijoollee kana lamaan walitti finnee otoo haasofsiifne maaliif mucaan kun waan asirratti himachuun barbaanne wayii qabdi ta'a. Waan mubeesitti intee kaappiirraa hanqiftillee qabaachuu dandeessi ta'a. Kanaaf akkii walitti himuun barbaachisaadha. Ijoollee kana laayivii irratti hin dandeenyu. Akkii walitti himuun barbaachisaadha. Ani yoo jiraate isiniin dhossu boris hadhasa isinitu na qaqqaba. Isinirraa wanti dhokatu tokko iyyuu hin jiru gonkuma. Wanti tokko waan dhokatu. Siifis ilmoo keetiifis kan tolu dubbii kana tasgabbiidhaan ta'anii dubbachuun barbaachisaadha.
Mube akkuma obboleessi keenya kun jedhe maa amma barii ani dhaqii galisiin jedhaan jiru obboleetti. Namni kamus ibini poolisiin dubbee kee yoo waa jiraatedha. An dubbee koo wanti tokko hin jiru yoo jiraate isa jira jedhee haqqii baasee ittiin hima. Lamin borissa isinuma miti. Iftaanis ani isinuma irraa dhokachuu hin barbaadu. Akka goonu haqqiidhaa fi mucaa kana ijoollee kana lamaan bakka tokkotti innis baadiyyaadhaa wal gara Jimmaatti dhufee isinis gara Jimmaatti gad dhuftee namoota gurguddoo kana kadhannee sheekotiin Jimma keessa baay'ee siyaasa wajjin dabda amma nuti kootti galii wajjiniin taa'ii wajjin jiraadhus jedhaan jiru dhiisis jedhaan jiru isin gidduu jaarsatu jira jaarsi isin qabdan ilmaan qabdu ilmaan keessattu isin adaarsa isa kana waan ta'eef waa'ee wajjin jiraachuutiin dhiisuu isin gammatu murteessa atis miidhamuun ooltu innis miidhamuun oolu sana rabbiin situ beeka jaarsi immoo dhugaasin gidduu jiru ilaalee dhugaasin gidduu jirus ni farada. Dhugaa keetiin Mubaarak asitti waan amma isheen jette asumatti dhaggeeffadhu Mubee waan akka gorsa tokko si dabarsa. Mubee asitti waa murteessuun hin danda'amu. Yoo ta'e yoo araara ta'e wal taraarsuun waan gaarii waan ta'e isa duwwaa yoo danda'ame immoo dhiistanii marga fudhattee deemtu akkuma kitaaba abdii Geetaachoo ishee ishee yoo fedha ishee ta'e biyyatti diila gootu malee obboleetti keenya Mubaarak wanni xumuru hin jiru. Uummati kun wanni xumuru hin jiru. Dhimma gaa'ilaati bara. Kanaafi asootti nuu xumuraa waan jedhu ergati yoo bira geeti wal taraaramtu yoo hin jiru immoo waan isaan xumuran jiru abbootii seeraa miti waan isaan murteessan hin jiru jechuudha asitti murteen hin kennamu. Ibsigo ane qaadii ta'ee wanta lakkuu dhalatti dhufte moo sirriitti yeroo kannatti dhufe si barbaadan si argadde viidiyoo raabeen naaf iddee dhufte amma koo himee dhiifa walaa godhame. Duri koo waan akkana kana rabbi dandeetti naa kenneera amma na jaabse malee waa miidiyaa kun obboleessoo nuti irra ka'e waan si gaafadha. Obboleessa koo nama daa'ee lapheen na cabeera madaa garaan baane natti ta'eera nagaheera nan deema jette keessi kee maal jedha. Loon jilbeeffadheen kana ta'ana dhaggeeffadha yaa ummata yaa ayyuu yaa kabajamtoota muka jiggeetti qottuu danata jedhani haa ta'u nan fudhaan balleesseera ittuun keessoo kotti beeku balleesseera sin jaalladha yaa museekoo adaraa biyya laa deemanii ka'anii zorbal jechuun hin ta'u gara kanari garaanatti natti jabaattaa musliyoon maali ituu ilmoo walirraa hin argatiin jechuudha biyyatti si ergee jennaan ituu mucaa tokko hin argatiin abbaan kee achitti si hambisanii jennaan birdireebsii lama gurgureen biyya hin beenne si yaafadhe dhaqee mitii kanan si fudhee deebi'e yeroo si fudhee deebi'u immoo wantan sirraan ga'ee jira wantan sitti balleessa jira wantan badii cimaa sirritti balleessa jira yoon balleessee raadhe immoo dhiifama kunoolaa jilbeeffadheen si kadhata hara adaraa ilmoo keenya adaraa jaalala sii durii adaraa jaalala sii duraa kaa'ee nyaannee waliin jiraataa turre adaraa si biddeen gogaa dabboo barbareetitti nyaannee bulaa turre adaraa si gaafa sharaa afanne sharaa uffanne rafaa turre si gaafa sharaa afanne sharaa uffanne warri badruu muusaa anis akkasan ture jedhee nu gorsaa ture adaraa adaraa itti nu jedhee nu gorsaa ture yaadadhu yaadadhu ilaa sin kadhataaraa dhiira maaluu ta'u abbaa manaa keetiinis ajaja kee ishee dedeemuu malee ajaja kee ishee dedeemuu malee atu beetta ajaja koo fudhattee kanatti isheetti deemte jira hin jiru iisii anisuma kanatti nuuf keessatti liqimseetanii kanas jaallataa jiru amma persentii 50 jaallattu an dhibban si jaallataara iisii
ሁለት በሌስቱ አለመስ እንጃለደ ኢሲ ሙስሊማ አድራ ኢልሞ ኬኛ አደራ አቦት ያመንታ ከነ ጀለ ጅረኑ አደራ ሚዲያ ከና አደራ ሙስሊማ አን በደኑ ወንደስ በሌሰ እንጅሩ ኬሶን ኬ ቤካ ወላሂ ወንደን በስ በሌሰ እንጅሩ ኬሶን ኬ ቤካ ሙስሊማ አደራ ኬላ አመስ እንጃለዳ ko saati lama wajjin teessee haasa'uu dadhabdaa ammanuti ikkootti